Oromoo gaafii uummata harkaa qaba. Gaafii bilisummaa deebisuu harkaa qaba. Gaafii alaabaa irra wal nyaachuu jiranii tanallee waraana bilisummaa Oromootiitu harkaa qaba jechuudha deebisaa. Make amma gaafii dhuma isin jettan kanarratti yaad tokko isinii kaasa Addis Ababa. Itoophiyaa keessatti Oromoon bilisoomuu hin danda'u, hangomuu hin danda'u. Jeneraal Koloneel jedhanii lolaan dhaqachuu fi ergachuu waan barbaadan itti fe'achuu fi ittiin Oromoo gabroomsuudhaaf itti fayyadamuu ni danda'anii dhuunfaadhaanis immoo namoonni kaayyuu fi fedha isaanii ittiin guuttachuu danda'an malee Oromoo hangomsuu akka sabaatti bilisoomsuu hin danda'u yaada jedhu naaf ta'e. Dammaqiinsa amma qabnu kanaa fi tokkummaa amma qabnu kanaanii yoo filannoo murteessaan godhamee Oromiyaa irratti caasaan Oromoo ilmaan Oromoo filatanii diriire Itoophiyaa keessatti Oromoon waan isaaf malu ni argata. Hanga hojjaa isaatiin Itoophiyaa keessattis bakka bu'ummaa ni argata. Parsantii 40 diinagdeedhaanis sabaanis waan hedduudhaan akka sabaatti baay'ina sabaatti yookiin immoo population biyyattiitti parsantii 40 saba kanatu hooggana yookiin immoo caalmaa qaba. Bakka bu'ummaa paarlaamaa irrattis yookiin mana maree uummataa irrattis ni argata. Akkasumas diinagdeedhaan parsantii 75 saba kanatu biyya tana deeggara. Isaan keessaa inni guddaan federaalaaf galee xiqqaan immoo Oromiyaadhaaf hafa. Kana hunda hambisanii Oromoo hangomsuun Oromoo diinagdeedhaanis cimsuun ni danda'ama. Haala amma jiru kanaanii barri duriitii fi barri ammaa garaagarummaa guddoo qabaa. Amma wanti hundi ni jira jijjiiramee jira uummanni keenya dammaqee jira. Waan qabuu fi waan dhabeellee sirriitti beekaa. Amma Itoophiyaa keessatti hangomuu dandeenya waan barbaanne achi keessatti guuttachuu dandeenya jedhu namoonni isin immoo lakkii hin danda'amu jettan mee kana akkamitti ibsitan? Uummanni dammaqiinsa uummata keenyaa 91 fi arra tokkoo miti dhugaadha arra ol ka'ee jira. Garuu uummanni dammaqe gaafa hoogganni isaa gadi hamma gubbaa guuramee mana hidhaa neqee dhiiphiin kophaasi dirree kubbaa keessatti taphattee moo hedduu san ittiin dhiisu. Uummanni dammaqee jechuudha. Tokko hoogganoota sanii falma hooggana kaayoo waan ta'eef hooggana isaa je'ee wareega kanne waan ta'eef jechuudha. Lamada biyya tana keessa bar izeema mirga harkateeti abaa mirga dabee bar habtaamu. Uummanni Oromoo silaa akkami paartiilee warra kana mirga sadarkaa kana harkatanii paartiileen Oromoo mirga hanga qeensa xurii jalaa dhaban je'ee gaafachuu danda'u turre ture. Kanaaf ammallee yoo gaafiin Oromoo hin deebi'in Oromiyaan sakuur taatee ilmaan Oromootii fi waraana bilisummaa Oromootii yoo hin bulin biyya san keessatti Oromoo afuma maal janne nama odoo foon jiru tiruu soban ta'a jechuudha. Kun wal shawwaduu siyaasaatiif jira biyya san keessatti. Karaa fedhe haa ta'u Oromoon haala amma jiru kanatti biyya san keessatti gaafiin Oromoo haga firii bishingaa takka hin deebitu. Ganna afran kan agarre. Namichi maraataan kun gaafa dhufe gaafii Oromoo kam jedhe lafa kaayaa ture agarre. So Oromiyaan sakuur ta'uu qabdi. Oromiyaan uummata Oromootiin Oromoon dhuunfatamuudha qabdi. Achi booda teessee yoo dibeetiin jiraatellee goota malee lakki Itoophiyaa keessa kana jettee mirga kee guutuu fuutee warra harka kennite dimokiraasiin isaanis fallaanaan si safaran hin jiru jechuudha. So waan fedhe taanaan hin hojjetu jechuudha. Oromiyaan irra qabeenya dhabde qabeenya siisan irraa maal harkachaa jirti? Sabni Oromoo beelaan dhumaa jira. Sabni Oromoo rasaasaan dhumaa jira. Sabni Oromoo bishaan dhabaan dhumaa jira. Mana hidhaa keessa gabbee irra shanamaa jira. Uummanni Oromoo harka akka socho'uu hin danda'u qabeenya isaa bira. Qabeenya uummata Oromoo irraa fuudhamu miliyoona meeqaanii kunoo Baardaar geessanii cheeka hoggaa mallatteessan agarte. Afar geessanii cheeka hoggaa mallatteessan agarte. Naannawa Soomaalii geessanii hoggaa cheeka mallatteessan agarte. Garuu Booranaa fi Gujii fi Baalee keessatti ilmaan Oromoo akka baalaa harcaa jiran. Qabeenya isaa nama biraatiin nyaate jechuudha. Haga Oromoon qabeenya isaa parsantii jiru san irratti abbaa ta'ee ifii isaatiif federaal jedhanii waan jiru ifii isaatiif yoo murteessee kanneef malee Oromoon akka amma deemu kana yoo deeme akka sabaattuu ni bada. Akkuma sabaattuu gaaga aman baane keessaan baane keesseen jechuudha. Ayyee Addis Ababa meegaa kana wal qabsiisnee wanti kaasuu dandeenyu fi wanti amma dhihaachaa jiru mootummaan kuni warra kaabaa wajjinii akka mari'achuudhaaf jiru kaleessa miidiyaan addunyaadhaa especially miidiyaan biyya Faransaay feesuu isaa warra tokko gadi baasitiin jira. Taanzaaniyaatti mari'achuu akka jiran hooggantoonni TPLF fi hooggantoonni PP'dha.
marii gaggeessaa jiranii marii gaggeessaa jiran kana keessatti waraanni dhaabbatee karaa nagaatiin deemaa akka jiranidha wanti mul'isaa jiru marii gaggeessuudhaaf qophii qabatanii beellama qabatanii jiran wanti kana akka dhugaa ta'e raggaasu tokko hanga ammaatti mootummaan kun guyyaatti konkolaataa 4-5-20 fa'aa akkas ergaa ture gara Tigraay guyyaa irraa garuu bifa addaatiin konkolaataa 308 oltu gara Tigraay ergamee seenaa jira guyyaa irraa kanatti jechuudha. Oromoo wajjin marii gochuu hin dandeenye mootummaan kuni sababni isaa immoo warri Oromoodhaa fi bosona jiran kuni waraana bilisummaa Oromoodha kaayyoo fi akeeka lafa kaawwatanii mootummaa wajjiniin falmachuudhaaf qophii miti namni mootummaa bakka bu'ee dubbus hin jiru jedhu namoonni hedduun kanaafidha waraansi kun dhaabbachuu dadhabee mootummaanis jira kana akka shiftaatti ilaalee duuduu jira kana rakkinni jiru jedhu maal jettu adde Saamiyaa dhimma kanarratti biyya san keessatti masaraa san keessa ka dhufe Oromoon sammuu gabroonfataatiin dhufa. Ka dura itti dhufu olaantummaa Itoophiyaatiif olaantummaa warra biyya san biti olaantummaa afaan saniiti. Meentaalitiin san keessa jirti. Oromo akka second citizeniitiin laala. Oromo marraa dhalatee ka aangoo mootummaa sanii dhufe jechuudha. Aangoo irraa bashaa kana dhume. Oromo balleessee warra kaabaati hojii mari'achuun seenaa dabrerraa ilaaluu dandeenya. Jeneraalota Oromoo warra maqaadhaan Oromoo maqaan Oromoo haadha abbaan Oromoodha. Garuu wanni isaan godhaa turan Oromoo fixaa turan. Olaantummaa Habashaa tiisuudhaaf, olaantummaa warra kaabaa tiisuudhaaf jechuudha. Kun haaree nuti ta'uun irra jiraatu. Maraataa kiiloo 4 jiru kana diinni isaa ka jalqabaa Oromoodha. Diinni isaa ka jalqabaa Oromoo taanaani abbootii gadaa 16 bakka takka rashan instituushinii guutuu. Diinni isaa ka jalqabaa Oromoo taanaani artistoota Oromoo daadhii garaanii fi Haacaaluu Hundeessaa akka inni itti ajjeese agarre. Guutummaa Oromiyaa keessa lolli labsame. Duguuggaan shanyii Oromoo irra deemu maraataa kanaa fi Biraanuu Juulaatiin olaantummaa warra saniitii fi meentaalitii gabroonfatan keessa uumessa waan jiru Oromoo arguu hin danda'an. Oromoo ifiin jechuus hin barbaadan. Oromoo hoggaan isaan jaan hoggaa bizinesaaf deeman. Hoggaa waa argachuudhaaf deeman. So wanni isaan warra kaabaatti hojii godhu jiran ajaa'iba nutti hin ta'in. Wahuma godhu qabu godhaa jira. Maaliif warra kaabaatiitu aangoorra na tursiisa. Warri nugustaawiin aangoo keessaa dhufu isaan waan tiryooniin isaaniif jilbiifadhe. Haga tokko aangoota irra turuun hin danda'atu meentaalitii isaa keessa jira. Kana raggaasisuudhaaf itti deeme. Warra kana niin balleessa jee deeme. Balleessuu dadhabee badee deebi'e. So aangoo isaati. Aangoo isaatiif warra dureen isa wajjin zarraaf gidalaachoo je'u san ageenistii isaanii dhaabbate kana dhahuunsaa maal si garsiisa hagamta akka namichi kun warra kanaaf jilbiiffate warra kanaaf eenyummaa isaa laate aangoo isaatiif je'ee waan hin goone hin qabu. So Oromoon dureenis qabsoo isaa ifirra hirkatee arrallee ifirra hirkatee godhaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waan nama isaa hojjetu hin qabnee fi diplomaasiin isaa hin dhagahaminii jedhan. Godni nama keessa hin jirreef ifaa itti Oromoon. Nama keessa jiruuf ifaa jedhan godni ati godde tokko dukkana keessa jiraatte siif ifa. Okkatti waa godhattu ni beekte jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo godhaa jiru dirree baasee gannaqee akka dubbatan warri barbaadu jira this is wrong. Waraanni bilisummaa Oromoo nama isaa dubbatu ni qaba. Nama dirqama itti hannee alagaa wajji haasa'uuf ni qaba. Hin jarjarina waan waraanni kun godhaa jiru suutuma deemaa laala. Waraanni kun kana hin qabuu duratti waraana kana akkamiin jabeessinee humna Oromoo ol kaafnarra silaa fuula deebifne gaarii ta'een na fakkaatan. Kanaafuu waraanni bilisummaa Oromoo seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa kanas deem beeku akka amma jiru kanattis addunyaadhaanis wal arkeen beeku hojiin isaatii fi Oromoon illee akka ganna afran karaatti wal simatee wal hawwateen beeku jechuudha. So kan abtaamu hiyya waa hedduutu hojjetamaa jira wanni cuftee yeroo isaa eeggattee bakka isaa eeggattee itti gabbuuti. Warri TPLF it is survival. Lubbuu uummata isaanii dandamuudhaaf jedhanii akka uummata isaaniitiif nyaanni seenu. It's about humanity. Waan godhuu qabu cufanii godhan. Waan godhuu qaban cufanii godhan. Marfama keessa jiran ilmaan namaa dhumaa jira. Daa'imaatu dhibbatamaan dhumaa jira. So wajji haasawanii karaa san banachuun badin qabu. It is gaariidha. Garuu maraataa kana kalikki galchuu danda'u saba Oromoo. Sabni Oromoo humna isaa if wallaale. Dandeettii isaa ifirra wallaale. Gootummaa isaa ifirra wallaaleeti
dhufaa dabraan hoggaa dhufee harkatti dhawu harkuma dhawee jala fiigee jechuudha. Sabni kun bakka takka dhaabbatee if gaafachuutu irra jira waa. Karaan na baasu kami maal godhuun qaba? Eenyu dhuga qabsoo naa geggeessaa jira? Eenyu dhuga gaafii Oromoo deebisaa jira? Abaluu xiyyaaniidhaa miti ka deeggartu ilma namaa. Kaayoo inni qabatee deemuun deeggarta. Waraana bilisummaa Oromoo wanni nin jala cichuuf wanni nin waan hin dandee godhuuf kaayoo bilisummaa Oromoo gaafii mirga abbaa biyyummaa haga hiree murteeffannaatti ka galmaanga waraana bilisummaa Oromooti jeetiin aman. Kana amansiisu hojii inni hojjechaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo ajaja taanaan sadarkaa waraanaattis arra qabeenyi inni qabu kilaash isaa takkittiidha. Ka boraatii godhatee irra rafu jechuudha. Kilaash isaatii ala sumurii takka wanni inni qabu hin jiru. Garuu warroonni biraa dhaabbadhaa iflaala. Kana san jechuu hin barbaadu. Dhugaan bakka jirtu jirti. Oromoon haga dhugaa walii galchuu dandeenyutti, haga dhugaa walii himuu dandeenyutti akkanuma walii wacaa deemne jechuudha. Bakka dhugaan jiru dhiifnee, bakka loon jiru dhiifneeti bakka biraa faltii barbaadaa jirra. So yeroo ammaa waraana bilisummaa Oromoo akkana gatii hangana hin jenne saba kanaa kafalaa jiru. Wareegama akkana hin jenne hangana hin jenne kafalaa jiru. Hoggaa warri Itoophiyaalistootaa fi Itoophiyaa jaarra ja'an jecha itti darbatan agarra. Jecha walitti darbachuullee haa walirraa dhiifnu. Jecha wal tuquullee haa dhiifnu. Ijoolleen tun ilmaan Oromooti. Ilmaan saba kanaati. Goottan ummata kanaati. Malee durriyyeedhaa fi kashlabbeedhaa miti. Waraana bilisummaa Oromootirraa jecha eeggadha. Kanumaan jechuu barbaadan. Tole, Adda Saamiyaa, gaafa tokko